Hayyee akka mooltan ilmaan Oromoo hundumti keessanuu bakka jirtanitti hunda dura yeroo duraatiif guyyaa 3 dura Juunii guyyaa 3 dhimmoota qubee afaan Oromoo irratti alagaan fi diinni ilmaan Oromoo kan guddinni qubeen afaan Oromoo isaan rifachiise ilmaan Habashaa walumaa galatti gocha qubee afaan Oromoo tartiiba isii jijjiiruu fi hojjetan yookiin wal dhabsiisuudhaaf hojjetan irratti viidiyoo waraabeetiin saba kiyyanaa dhaqqabsiisaa jedhee hanga gubata kiyya gara qabachuu dadhabee isinii fireef sabaan walii geettanii hanga kalee galgalaatitti almost nama 11,000 oliin ilaalamee jira. Achirratti yaadonni ka'an hundi isaanii yaada nama gabbisuu fi yaadonni bifa kanaa ummata keenya keessa kaaniitiin ummanni keenya hubachuu akka qabu, sabni Oromoo dammaquu akka qabu kallattii hundaan yaada naa kennitaniif hundumti keessan galatoomaa ulfaadhaa naaf jiraadhaa isiniin jedha. Guyyoota keessattuu guyyaa kaleessaa har'allee hojii kana irratti ergaan guyyaa sanaanis dhuma irratti kaa'ee hundi keenya dhimma kana irratti gadi baanee tokkoon namaa waan nurraa eegamu yaada nurraa eegamu ibsinee diina keenya barsiisuu irratti diina keenya rifachiisuu irratti uf duuba deebisuu irratti akka hojjennuu fi akka hin cadhifne ergaa dabarfadhee ture. Ergaa kanaanis tokko warroonni kitaaba kana barreessan hayyoota kanneen jedhaman gadi bahanii deebii garagaraa kennanii jiru. Lammaffaa qaamni qorannoo qubee afaan Oromoo irratti gaggeesse kan jedhamus dookumentii garagaraa kallattii Johaariitiin gara isaaniif dabarsanii Johaar fa'aallee miidiyaa irratti dhiyaatanii ibsa bal'aa guyyaa kaleessaa OMN irratti dhiyaatanii tiimiidhaan jechuudha ibsa bal'aa irratti kennanii turan. Gara biraatiin itti gaafataman biiroo barnoota Oromiyaa yookiin dura taa'an isaaniis ibsa kennee jira. Ibsoota kennaman kanneen hundasaa ilaalee kanneen biroo hayyoonni garagaraa hanqarlee kan kennaatiin jiran ilaalee jira. Kana hunda walitti qabee yaada dabalataa fi hopefully waan nama barsiisuu danda'u maal gochuu akka qabnu maaltu ta'uu akka qaba rakkoon kun eessarraa maddi maaliif kun ta'a tokko lammii Oromootiif maatii Oromoo hunda isaatiif barattoota Oromoo hunda isaaniitiif biiroo barnoota Oromiyaatiif barsiisota Oromiyaatiif pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo ammaa obbo Lammaa Magarsaatiif ergaan qaba. Waan kana obsaan dhageeffadhaa hanga dhumaatitti walii fira. Yoo danda'ame OPDOdhaan dhaqqabsiisaa. Tokkoffaa eessarraa ka'a yoo jettan hayyoota kitaaba kana qopheessinee jedhan irraa deebii televiziyoonii ONN irratti illee namoonni garagaraallee show mataa isaanii irratti dhiyeessanii gaafii gaafataa turanii jiru. Gaafii kana keessatti Misgaanaan illee Yaazoon illee Tafariin illee sadeenuu wanti isaan jedhan nuti kitaaba qopheessuu malee tartiiba qubee afaan Oromoo kana irraa kana jijjiiruu irraa harka hin qabnu jijjiiramuu isaallee hin beeknu jedhanii harka of qulqulleessanii jiru. Akka warri Amaaraa jedhu kadamuu nutsuunan akka jedhan sana jedhanii jiru. Mee harki isaanii dhiiga kanarraa qulqulluu akka hin taane qabxiilee tokkoon kaasa. Ani kaarikulamiin baradheera. Bachelor of Education idha.
So dhimma kana mansoban qonnaan bulaan keenya kan dhimma kana hin beekne jiraata. Ogeeyyiin keenyallee hedduun isaanii dhimma kana warri hin beekne ni jirani. Professionii fedhanii iyyuu qabaatan kaarikulamiin akkamitti qophaa'a, silabasiin akkamitti qophaa'a, kitaabni akkamitti qophaa'a, gilgaalli akkamitti qophaa'a ka jedhu kana jalqaba ifa godhee namoonni kun osoo beekan akka dalagan mirkaneessuun barbaada. Tokko kaarikulamiin tokko yeroo qophaa'u akka biyyaatti taa'amee aim yookiin goal inni jedhamu ta'a. Aimiin kun waan guddaa garuu hima gabaabaa tokko yookiin lamaan ka taa'udha. Isa kanarra dhaabatanii kaarikulamiin bakka sanaan nama gahu qophaa'a. Kaarikulamiin qophaa'u kun gosa barnootaa irratti hundaa'a. Yeroo baay'ee mootummoonni biyyoota Afrikaa abbaa irree kaarikulamii kana bakka lama qoodanii ilaalan walakkaa kaarikulamii kana harka isaanii itti naqatu walakkaan dhimma isaaniiti iyyuu miti. Ka dhimma isaanii hin ta'in barnoonni akka herregaa fi barnoonni saayinsii dhimma isaaniiti miti. Barnoonni akka afaanii, seenaa, siiviksii keessattuu Itoophiyaa keessatti barnoonni lammummaa isaan jedhaman kunneen harki mootummaa osoo keessa hin seenne qaamni mootummaa osoo hin dubbisne barruun fedhe yoo bahu gad hin bahu. They have to approve it. Ogeeyyiin kana yeroo qopheessan namni tokko mee as deebina amma kana hundaa'u. Namni kitaaba tokko qopheessu tokko kaarikulamii isaa beekuu qaba. Silabasii isaa beekuu qaba. Silabasii jechuun kaarikulamii irraa bahaa. Silabasiin kun yeroo bahu tartiiba kitaaba kanaa kaasaa. Kaarikulamichummaa mataan isaatu waa lama laala. Tokko dandeettii fi umrii ijoolleeti. Dandeettii fi umriin ijoollee kun physiological and psychological ability isaanii irratti kan hundaa'u jechuudha. Waan kana ijoollee kanatti yoo kennine analyze gochuu danda'u ka jedhu. Gara biraatiin ammallee kaarikulamii kana yeroo bocan wanti biraa kan laalamu vertical and horizontal relationship in barumsa kanaattu ilaalama. Kana jechuun maali? Vertical relationship isa jedhu kana haa laallu. Kallattiidhaan oloo jechuudha. Kana jechuun namni kitaaba kutaa 5 qopheessu. Kutaa tokkotti ijoollee waan baratan, lamatti waan baratan, saditti waan baratan, afuritti waan baratan, shanitti waan baratan yoo xiqqaate ammoo ammallee dabalataan jattillee maal barachuudhaaf akka deeman beekuu qabu. Ni beekasi. Osoo kana hin beekne namni kitaaba barreessu tokkollee hin jiru. Kana baase taanaaniin bifa kanaan kitaaba barreessi taanaan namni kun hayyuu miti wallaala. Kana qabadhaa. Kana kan jedhuuf maali? Beekan gulummaa yaazoo kabbadaallee taanaan Tafariinis taanaan kitaaba kamuu yeroo qopheessan vertical relationship kana sirriitti beeku. Dubbisuus qabu. Quba wal qabaachuus qabu. As bahanii ammoo nuti kan hin beeknu tartiibni qubee akkana hin beeknu ta'uu isaa hin beeknu ka jedhamu kuni raajiidha kun. Gara biraatiin kaarikulamiin yeroo qophaa'u horizontal relationship isaanii eegamuu qaba. Ingiliffa keessa maaltu jira? Afaan Oromoo kutaa 5 keessa, saayinsii kutaa 5 keessa, hawaasa kutaa 5, siiviksii wal deeggaraa barumsi kuni. Wal cinaa deemaa. Wanti an barsiisu barsiisaa biraa gargaara. Kan jedhu barumsi tokko barumsa biraa deeggaraa kan jedhu sirriitti beekamuu qaba. Akkana fakkaatutti kitaabilee kanneen laaleen agarre rakkoo horizontal relationship dhimma isaaniiti iyyuu miti. Rakkoon beekanii dhabaatanis rakkoon qabu sun. The vertical relationship ka isaan waakka ta'atiin jiran kitaabni bifa kanaan barreessan taanaan osoo kitaaba kutaa tokko hanga 4 keessa waan baratan hin beekne backgroundii ijoollee osoo hin beekne kitaabni ati barreessitu sun sadarkaa ijoollee waliin deemaa hin deemuu isaa maaliin beekama? How are you going to test? Maal assessmentiin isaa? Kanaaf
osoo beektan dalaydan yakka dalaydan seenaa xureessuu dalaydanii as baatanii uummata Oromoo duratti waakkattan sirrii miti. Kun seenaan isin gaafata. Inni biraa maali? Biiroon barnoota Oromiyaa haasawa isaanii keessatti yeroo baay'ee wanti jedhan hubannoon qabanii warra ogeessota achi jiran doktoroota warri jedhanii kitaaba kana qopheessan hubannoo dhabuu hanga yoomii uummanni Oromoo hubannoo dhaba. Yeroo VOA irratti falmii gaggeessine uummata Oromoo mariisisnee jedhee hogguu namtichi achirraa dhiheessu VOA'n ragaadha. Wanti kun dookumentii ta'eetiin jira. Marii tokkollee gootanii hin beektanii ka jedhu jala sararee dhiyeesse. Har'allee uummata Oromoo wajjin osoo marii hin mari'anne kaarikulamiin bocamu sirrii miti. Kuni siyaasaadha. Siyaasaa tiima tokko ittiin taphata. Dhimmi barumsaa immoo dhimma biyyaati. Namni muraasni kaleessa Jawaar kaasee jira. Nama 13 waan kana qopheesse. Namni 13 sammuun nama 13 Oromiyaa guutuu bakkanii buuti yoo taate sabni Oromoo murteessu. Mootummaan Oromiyaa kaarngoo harkaa qabullee ufalaaluu qaba. Kanaaf tartiiba gara biraatiin deebisaatiin turtan warri hayyoota isiniin jedhaman biiroo barnoota Oromiyaa illee bakka bu'ee warra USAID illee namichi bakka bu'eetiin fakkaataa deebiin inni kennaatiin ture. Maal jedhama? Mala baruu barsiisuu jijjiirree jedhama. What is methodology? Maali malli baruu barsiisuu? Kaariikulamii jijjiiruu jechuun maal jechuu? Methodology jijjiiruu jechuun maal jechuu? Kaariikulamii jijjiirre jechuun tartiibni boqonnaa tokkoo boqonnaa biraa chaaptarii tokkoo chaaptarii biraatitti jijjiirame jechuun kaariikulamichi silabasichi jijjiiramedha. Silabasiidha jijjiirame. Kaariikulamidha jijjiirame. Tartiibni jijjiirame jechuun. Kanaaf tartiiba qubee jijjiirree mala baruu barsiisuu jijjiirre. Malli baruu barsiisuu lama qofa. Generaalii lama sii ka'a. Lamatuuyyuu malli gurguddaan kan beekamu jechuudha. Tokko student centered kan barataa giddu galeessa godhatu. Lammaffaan kan barsiisaa giddu galeessa godhatu. Kanneen lamaaniin ala Itoophiyaa keessa wanti hojjetaa jiru yeroo ammaan tanaa hin jiru. Kanneen lamaanii barumsa hojjetaa jiru. Metodoloojiin jiru. Ka barsiisaa giddu galeessa godhatu kan barsiisaan haasa'aa ture leekchar godhaa oolu sani. Ka barataa wata akka hin hojjenne. Kan barumsa Oromiyaa qulqullina barumsa Oromiyaa illee ajjeese keessaa tokko isaan. Lammaffaan ammoo metodoloojii jijjiirre kan jetta yoo taate barataa giddu galeessa kan godhatu ta'a. Ka barsiisaan gaheen isaan baay'ee muraasaa ta'e barataan waan hunda gahee hunda isaa ofii isaatii taphatu jechuudha. Kitaabni Oromiyaa keessa qophaa'e tokkochinuu barataa giddu galeessa gochuudhaaf kan qopheessu miti. Kanaaf mala baruu barsiisuu jijjiirree jettanii kijibni isin ooftan ololli uummata Oromoo keessatti kana jettanii hadhallee hin saalfattanii miidiyaa irratti gadi baataniitiin dubbattan warri pedaagojii barate isin taazabaa jira salphadhaan mallee deebi'aaf duuba. Go back and take methodology classes. Kilaasa kaarikulamii fudhadhaa irra deebi'a. Dheengadda jedhee jira warri kitaabilee kana qopheessan afaan Ingiliffaa sirriitti akka hin dandeenye isinii himan. Kun habashoota afaan Amaaraa warra barate. Bahanii irratti dubbatanii jiran. Eenyuuf as baay'ee hin beekne garuu bahanii jiran. Kanaaf akkaataan isin jedhaa jirtan sun hundi isaa saayinsii kamiinuu sirrii miti. Waan hin beekne keessa seentanii hin laaqina. Irraa dhaabbadha. Qarshii nyaachuudhaaf hojjettan siyaasaa warri waan kana isin hojjechiise warra guddina afaan Oromoo jibban shanyii habashootaati. Kana jala sararree beekuu qabna. Hin yaadadhaa yeroo tokko barsiisaa tokko turee maqaa isaan tuquu biyya keessa waan jiruufi jaarsa Sameen Shawaa irraa dhufee qeesii ta'ee magaalaa Ejersa Gooroo keessa ture tokkotu mucaa kana yaamee maqaa isaatiin yaamee akka inni jedhee አሁን አንተም በዚህ በኦሮምኛ ነው የምታስተምረው ጀደ
jibbaa isaan afaan Oromoo irraa qaban. Namtichummaan kun afaan Oromoo irraa jibbaa inni qabu isinii himaa kabira. Mucayyoo Jiituu jedhamtu, mucayyoo bareeda Jiituu ishii magaalaa Ejersa Gooroo keessa turte. Namni kun qeesii beeka abbaa amantii kan namni jala deemu. Waynee jedhe simoon abbalaashaachwaat Jiituu bilaachuu. Mucayyoon tun har'a hin jirti na fakkaataan lubbuun isii daa'ima waan taateef I'm confident warri isin bira jirtu illee ni beekanii kolfuun oolanii waan kana yoo dhagaan because they know it. It is a fact. Kanaaf nama ummata hangas maqaa Oromoo irratti jibbu. Ummata qubee afaan Oromoo jibbu. Asteer Awwaqaa qubee tana biyyarraa baduu qabdi jedhaa turte. Ihee qubee mandindaa'u ka jedhu jedhaa turte yaadatta yoo ta'e artistiin isaanii. Hadhallee waggoota muraasa dura maal jedhaa turanii uummanni kun waggaa 4-5 dura Amaarinyaaችን ሞተ jedhanii falmii godhaa turan reediyoo irratti warri biyya kana keessa jirtan yoo ka seenaa san yaadatta ta'e Amaarinyaaችን ሞተ. Amaarinya mootoo saayhoon afaan Oromoo waan guddateef kasan jedhaatiin turan namoonni sun. Akka afaan Oromoo deemetti deemuu waan dadhabeef warri dur afaan Oromootiin dirqamnee barannu afaan keenyaan barachuu waan eegalleef saboonni Itoophiyaa keessa jiran sun afaan isaaniitiin waan barataniif malee afaan Oromoo afaan Amaaraa uf duba deebi'eetii miti. Kana ol deemuus hin qabu afaan sun. Gaada isaaf. Kanaaf hojiin kun hojii isaaniiti. Isaan torka duubaan keessaa qaba. Kun ammallee yeroo gabaabaa booda ka gabbaa'u ammas. Kanaaf wanta hangammaa jettan hayyoonni deebistan sun sirrii miti. Kijiba dhiisaa. Gara biraatiin itti gaafatama biiroo barnoota Oromiyaatiif dhugaanii akka tasaa nama keessaa baatii dhugaa baasuu keetiifi galatoom. Waan hojjetteefi miti beek dhugaa afaan si baateefi arraba kan keettu galata qaba. Sammuu keenyatti hin fakkaatu garuu. Maaliifi kana siin jedha hayyoonni irra mari'atanii itti amananii barsiisota 72,000 leenjisanii hojii irratti akka hiikamu jettee keette. By the way, ati biiroon barnoota Oromiyaa dur ABO ta'uu baannaan ABO jedhamaniitiin ilaalamu. Amma ati waan taate si himu ABO osoo hin taane bakka bu'aa biiroo barnoota Oromiyaa Oromoon beeksisan osoo hin taane bakka bu'aa biiroo barnoota Tigraay taatee nan mul'atte. Yookiin kan Amaaraa. Wanta ati hojjette waan itti gaafataman biiroo barnoota Oromiyaa hojjetee hin beekne hojjette. Biiroo barnoota Oromiyaa shakkii kanarraa kan ka'e hin beekne. Itti gaafatamtoonni biiroo barnoota Oromiyaa umriin isaanii yoo guddate waggaa 2. Ani beeku waggaa gam akka turte ati jirtu kun amma seenaan ganaa gadi baasnaa hin laalla sanniin. Jecha ati jette takka ammallee irra sii deebi'a. Wanti kun qorannoodhaan gadi dhufe jette. Namni waan kana kuffisuu barbaadu qorannoodhaan kuffisuu barbaada. Gannat Zawdee amma dura yeroo ijoollee sirna barumsa haarawaa fidan kutaa 10 fixan ijoolleen kutaa 10 fixan tun wattakka dandeettii dhabanii jennaan hanga yuunivarsiitii takkaan irra deemtee gireedii kadhataa fi turte. Bahar Daar yuunivarsiitii deemtee gireedii kadhataa turte. Finfinnee keessa akkasii ijoolleedhaa gireedii kennaa jettee kadhataa turte. Akkan kuffisne jedhanii dirqisiisanii barsiisotaan dabarsiisaa turte. Kun seenaadha. Eenyuyyuu waakkachuu hin danda'u kana. Those are the victims of Gannat Zawdee's curriculum. Hadhallee ijoolleen yuunivarsiitii Itoophiyaa keessa jiran they are still the victims, particularly engineering departments. Warri saayinsii jedhanii parsantii 78 saayinsiidha giddugaleessa godhanna jedhanii ijoolleen wanga waggaa 4ffaa geettutti injineroota 3 dubbisee ture. Haromaayaa irraa, Jimma irraa, Yuunivarsiitii Arbaa Mincii irraa ijoollee 3 injineroota 3 mee waggaa 3ffaa fixanii 4ffaaf deemanii hanga dhaamee waan hojjettan practically jedhee gaafannaan ganna Itoophiyaa keessa yeroo ture tokkotti
watakkaa'u practically hanga dhaawunti nu hojjenne hin jiru theory finnee jirra waggaa afuraffaa kanarratti yaadamaa naan jedhan. So kanneen injiinaroonni isin baastan aren't they victims? Atillee isuma kana fudhattee yaada kana fudhattee as deebitee qorannoodhaanii kuffisaa wanti kun qorannoodhaan dhufee jette. Johaar Faati kaleessa waan jedhan tokkotu jira. Eenyutu uf kennee biyya san dhaqee maal ta'ee waan kana kabar godhaa. I'm taking responsibility. Lubbuun koo seenaa kana hin caaltu. Haalduree sii kaayaa haalduree kanarratti haaldurootaan sii kaa'u kana yoo fudhatte biiroon barnoota Oromiyaatii fi mootummaan naannoo Oromiyaa haalduree isinii kaa haalduree kana yoo fudhattan I will come to Oromia and prove that you are wrong. Tokko haaldureen siif kenna. Ijoollee mana barumsaa hanga ammaa hin seenne nama 10 ka umriin isaanii daa'ima gana bara dhufu mana barumsaa seenuuf deeman. Ijoollee umriin isaanii osoo carraa barumsaan argatiin irra dabre amata 15 fi kana kan jiran kawaa takkaa barateetiin hin beeyin. Manguddoo nama amata 50 50 oli kanneen carraa barumsaa qubee baratanii hin beeyin. Afraffaa hojjettoota keessan tan biiroolee garaagaraa keessa osoo ta'an afaan Oromoo asii achi jallisan. Afaan Oromoo irra afaan Amaaraatiin hojjetuu jaalatan. Nama 10 qopheessi. Ji'a lama ganna kana ji'a lamaan keessatti barsiisee yoo isaan afaan Oromoo qulqullummaadhaan baratuu baataniitiin jedhe ana kan itti gaafatamu. So researchii dhagettee maallaqa bilaashattiin dhangalaasini I will prove you this you are wrong. Qabatamaan jechuun hojiidhaan waste of time hin barbaachisu kanaaf. Anatu responsibility fudhata. Yoo kana gochuu dadhabe I will pay all the expenses. Kanarra baastu ati. Hojii kanaaf waan baastan. Tokko haaldureen biraa maal sii godha? Steeppii an socho'u hundarratti interneetiin gadhiistee mirga dubbachuu waan fedhe dubbachuu kiyya gannaa dhiistee nothing without any barrier gufuu takka malee jechuudha. Ji'oota 2 carraa barsiisuu haala mijeessii. Come out. I will show you. Barsiisuun maal akka ta'e qubee akkamitti akka barsiisan. Nama yoo taate kana godhi abbaa biraan gaafatini. Lubbuun koo lubbuu Oromoota isin ficcisiistanii hin caalu. Sochii qabsoo ka'u kamiinuu biiroon barnoota Oromiyaa adda dureen tumamaa ture. Kana booda immoo akka osoo ati achi jirtu hin tumamu. Bakka kana gadhiisi resign godhillee. Resign godhi. Kana gochuu dadhabde taanaan resign. Waan nama sii kenne kan. Inni biraa Obbo Lammaadhaaf. Obbo Lammaa Magarsaa haala Oromiyaan waggaa dabre irraa keessa dabarte irraa kaasee fuudhanii aangoo irra si kaahanii jiru. Hanga yoomii akkasi tursiisan Rabbitu beeka. Sababiin isaa mootummaan biyya sanii የኢህአዴግ ስልጣን የዛፍ ላይ እንቅልፍ ነው jedhan. Agarree jirra dhugaas. Hanga har'aatti haasawni ati godhaatiin turte saba Oromoo biratti akka haasawaatitti fudhatama guddaa qaba. Dhimma daangaa Oromiyaa irratti tarkaanfiin hanga ammaa gara keetiin fudhatamaatiin jiruu fi ummanni Oromoo akkaataan ummanni Oromoo itti madaalaa jiru miidiyaa irraa yoo ilaalu hanga takka fudhatama qabda. Inni biraa
OPDOdhaaf dhaamsaa turte keessaa self confidence sabboonummaa qabaadha. Rakkoon keenya sabboonummaa dhabu waan itti hojjennu irratti of amantii dhabu confidence dhabu wanti ati jedhaatii turte Oromoota hedduu wanti biyya irraa baase OPDO'n confidence dhabu isiiti namni sila achi keessa taa'eetiin hiyyoommatee biyyattii sanaaf hojjeta malee biyya san keessaan yaa'u dhiibame. OPDO'n self confidence hin qabdu waan jedhaniin fudhattee deemuudha. Caasaa kana bifa kanaan hin caccabsaa wanti ati jette kun kana horachuu qabna wanti ati jette kun waan gaarii tokko. Haa ta'uti garuu hanga takka dhimma daangaa wantoota hanga ammaa biyya tasgabbeessuu irratti wanti ati godhaatiin jirtu qorumsa TPLF siif kaa'ee hanga takka madaalli TPLFitiin ka dabartee kaan hin beeku madaalli saba Oromootiin sadarkaa hamaa irra hin jirtu. Amma qorumsa siif kennanii jiru. Akkuma amma dura pirezidaantota Oromiyaa irratti godhaatiin turan chaalenjii biraa teestii biraa yookiin qorumsa biraa sii kaa'anii jiru. Qorumsi kun qorumsa qubeeti. Si dura qopheessan waan kan hin godha jedhan biyyattii tasgabbeessitee fi jirtaa hanga takka sochiin biyya keessatti sochootu sun uummata Oromoo in xiqqoo qabbaneesse malee bade sitti hin fakkaatin garuu. Kanaaf amma qorumsi sii qophaa'e kun uummata daangaa saboota garaagaraa wajjin rakkina jiru xiqqoo laamshessitee laaffistee jirta. Amma immoo uummata Oromootiin walitti si buusuuf assaayimentiin kun dugda duubaan Habashoonni siif qopheessanii jiru. Kuni qorumsa keeti. Kanaaf qorumsa kana dabruun Habashaa irratti biratti dabartee aangoo irra turuudhaaf Oromoo biratti qorumsa kana dabartee yookaan jiraachuu yookaan du'uu keessaa filannoon keeti. Yookaan yoo guddate siidhan yookaan biyyarraa si ari'an wanti si godhan tokko hin jiru kanaan ala. Kanaaf tokko maal gochuu qabdan? Maali fallisaa? Maali wanti uummanni Oromoo isinirraa eegaa jiru? Maali hayyoonni Oromoo isinirraa eegaa kan jiran? Seenaan qubee kun akka hin banne akka hin jijjiiramne wanti isinirraa eeguuf jirru maali? Maaltu ta'uu qabaadha? Biiroon barnoota Oromiyaa fi obbo Girmaa Lammaanis proposaalii ani isinii kaa'ee san ofii kiyyaa proof godhee isin agarsiisa ka jedhe san ana yoo guddate na hiitan yoo dhumate tarkaanfii hamaa fudhattan tumuu garafuu fi ajjeesu 700 guyyaa takka dhabneera. Oromoon guyyaa guyyatti du'aa jira. Biyyarraa bahaa jira. Qurxummii nyaatee fixaa jira. Salphinni kanaa ol hin jiru. Lubbuun tiyyas lubbuu namoota kanaati ol ni jirti wanti jettaniiti yaaddan tokkoon tokko Oromoo hin jiru. Kanaaf waan feetan fudhachuu dandeettan. But I'm ready. I'm volunteering you. Waan kana hojjedhees proof isinii gochuudhaaf. Yoo bakka deebisuu baattan, yoo isinuu qalbii qabaattanii deebistan. Kanaaf furmaanni isaa maalii waan jedhutti deemuu qabna. Furmaanni isaa tokko pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa harka jira. Maal godhamuu qabaadha? Tokko qabiyyeen kitaabilee kana keessatti jiran aadaa fi duudhaa saba Oromoo akka ta'e ergaan diinaa yookiin Habashaa guutumatti keessa akka hin jiraanne barsiisonni kitaaba kana semesteera 3 barsiifne jedhanii barsiisaatiin turan kun walitti qabamanii irra mari'achuu qabu. Maal akka isaanii dhagame maaltu akka keessa jiru baasuu danda'u qabu. Lammaffaa kitaaba kana keessatti barsiisonni kunniin rakkoon hin jiru. Kitaabichi akkitti qophaa'e gaariidha kan jedhan yoo taate tartiibni isaa ammoo sirrii akka hin taane himamaatiin jira. Kitaaba kana rishaafal gootanii irra deebistanii tartiiba qubee Abacaatti deebisu. Ekonoomikaalillee nama biraatiif kitaaba biraa qopheessiif hin kafaltanii tartiiba jijjiirtan. Bakka deebistan Abacaadhaa hanga zaatti. Qubee teennas ergifannaallee akka jirutti tartiiba duraan jiru sana deebisu. Inni biraa kitaabileen manneen barnoota sadaffaan jechuudha.
Kitaabileen manneen barnoota Oromiyaatitti gadi facaastan kun manneen barnoota Oromiyaa keessaa 100% guuramee recycle ta'uu qaba. Afraffaa yeroo manni barumsaa banamutti kitaabni haarofti ganna kana keessatti ganni kun osoo hin xumuramin qophaa'ee manneen barnoota Oromiyaa hunda dhugumatti Oromoodhaaf ni yaaddan yoo ta'e geessisuu dhaqqabsiisuu qabdan. Shanaffaa OPDO'n Oromoota siyaasaadhaan hidhaman mirga isaaniitiif falmachuu malee hatanii seenaa Oromoo xureessanii osoo hin taane mirga isaaniitiif abbaa biyyummaa isaaniitiif falmachuun yookaan guyyaa takka walgahii irratti yaada mataa isaanii kennuu qofaan kanneen hidhaman akka ta'e ni beektu. Yakki isaan dalagan yoo jiraate haqaaf falmachuu qofa. Ibsaa obbo Lammaa keessatti hidhamtoota 10,000 kanneen jeequmsa bara dabreetiin dura jiran kanneen siyaasaa waggaa 15 maal kan itti murteessan gadhiisnee jirraa bara kanas gadhiisnaa itti. Jabaadha itti fufi. Manni hidhaa Oromoodhaan beekamu qullatti deebi'uu qaba. Sinaa akkuma 10 miti. 20 miti. Qullatti deebi'uu qaba Oromoonni maqaa siyaasaatiin hidhaman gadhiifamanii manneen hidhaa Oromiyaa keessa jiranii miti kan manneen leenjii waraana TPLF keessa jiran hunda keessaa gadhiifamuu qabu. Kan murtii argatee miti kan murtiin argatinillee kan seeraan ala maqaa ilaalcha waan jedhuun hidhaman gadhiifamuu qabu. Kanaaf kana sirriitti beekuun irratti hojjedhu. So kana booda yaada tokko siif qaba. Namoonni 13 kitaaba afaan Oromoo qopheessan kunniin tartiiba qubee jijjiiruu irratti gahee taphatan kunniin maallaqa nyaachuudhaan tokko maallaqa nyaataniif hatattamaan himannaan irra banamee deebi'uu qabu maallaqni kun. Lammaffaa yakka seenaa xureessuu dalaganiif himatamanii bakka hidhamtoonni siyaasaa jiran san arguu danda'u qabu. Musinnaan kana caala hin jiru. This is big corruption. Maallaqni maallaqa guddatutti baha. They have to go to jail. 13 hayyoonni biraa namoota kana defendi gochuurraa dhaabbachuu qabdan. Naannoodhaan namoota kana defendi gochaan dhaabbachuu qaba. Akka durii Oromiyaa deebifnee waraanaan bulchinaan hin ta'u. Waraanaan bulchitan